waajjirri daldalaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa karoora duula daldala seeraan alaa qulqulleessuu irratti qooda fudhattoota waliin marii geggeesse. Kaayyoon waltajjichaa inni ijoon ogeeyyii daldalaa kutaalee magaalaa fi aanaalee jiran wal jala jijjiiruun duula daldala seeraan alaa irratti hojjechuufidha jedhame. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira daldalaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Kookab Akililuu haasawaa taasisaniin hojii gamaggama akka magaalaatti godhameen daldala seeraan alaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiraachuu ibsuun ammas caalaatti irratti hojjechuuf akka magaalaa keenyaatti daldalaan 10,000 ol arca'ee waan jiruuf irratti hojjechuun adda baasuun dirqama ta'a jedhan. Dhimma kana qindoominaan hojjechuu wajjin ol qabatee qaawwaan guddaa waan tureef nuti akka hanqinaatti daldalaa 10,000 ol alatti nu jalaa hafe kana achi keessatti sila argachuu qabna turre. Kan jennu sun taaks foorsiin hogee diimaa odibee diimaan sun immoo diimaa jechuun hin cufamaa jechuudha. Yoo cufamu yookaan daldala hayyama haaraan baafata kan haaressu immoo haaressaa at least siistama irratti raawwiin keenya dabalaa dhufuu qaba ture jechuudha. Akka barbaadame sana dabalaan ture. Kanaaf dhimmi kun haala kanaan keessaa bahuu waan hin dandeenyeef of dandeenyee ogeessa qabnuun humna qabnuun qindoomina mana maree daldalaatiin dhimma kana yoo ittiin deeminuun qulqulleessin keessaa bahuu hin dandeenyetu garanatti dhufne. Kana malees dhimma haareeffamuu eeyyama daldalaa irratti labsiin gadi bu'ee waan jiruuf ogeessaa jiru bobbaasuun mana daldaltootaa irra deemuun kan eeyyama hin qabnee fi hin haareessine adda baasuufidha jedhan. Keessattuu raawwii waggaa kanaa daddabnee xumuruun hojiitti galuun dirqama keessan baachuu qabdu jedhan. Hojichis guyyaa guyyaan kan ilaalamu ta'us qooda fudhattootaaf ibsaniiru. Hojjetaa sadarkaa aanaatii kaasee amma magaalaatti qabnu guutummaa guutuutti gareedhaan qindeessine daldalaa hunda bira ga'uu qabna, galii keenya dabaluu qabna, daldalaa seeraan ala laayisensiidhaan dhoksee saaboteejii garaagaraa keessa jiru kana saaxiluu qabna. Kana gochuuf immoo harcaatii tokko malee qindoominaan kutannoodhaan walitti hin galiin rakkoo keessa jirra waan ta'eef harcaatiin tokko hin hayyamamu jechuudha. Sana siireeslii attendaansii qabanna. Attendaansii qofa osoo hin taane miindaas muruu xalayaa wal irratti barreessu sana qofa osoo hin taane immoo qaamonni kutaa magaalaa keessatti iddoo biraatii dhuftanii kutaa magaalaa keessan keessatti hojjettan kutaa magaalaa biraa keessatti dhuftanii argitanii performansii gaariitiin waan kana baaftan akkuma akkasaatti ilaallee waan raawwachuu qabnuun sirraawwannaa jechuudha. Hirmaattonni waltajjichaa tokko tokkos gama isaaniin waltajjii kanarraa hubannoo gahaa hojii keenya gara fuulduraa arganneerra jechuun gama eeyyama haaressuutiin hedduu rakkoon uumamaa jiraachuu himuun gama geejjibaa fi koonistiraakshiniitiin rakkoo jiru akkamiin to'achuun akka danda'amu irratti gaaffilee adda addaa dhiyeessaniiru. Haaromsa eeyyamaannaa ilaallu maaliif 10,000 ol akka magaalaatti eessa ga'e kan jedhu kun waan nama shakkisiisu jira akka yaadatti. Tokkoffaa mootora ta'anii warri tashkarkaarii konkolaatonni warri magaala keessa jiranii buufata lama jiran magaalaa Adaamaa keessa eeyyama isaanii haaressuuf kooddii 3 fi kooddiin tokko daldalaadha inni beekamu. Eeyyama haaromsuu dhabuu isaanii manatti deemanii argachuu hin danda'amu. Sababni maal? Warri daldalaa kun isarratti to'atee saamsuu hin danda'u, tarkaan fudhachuu hin danda'u. Abbaa geejjibaa qabachaadha. Abbaa qaba. Abbummaa isaaniis akka ta'u eeyyama haaromuu dhabuusaa an gara adabbiitiinis gara tarkaan fudhachuu danda'u karaa geejjibaati. Daldalaan tokko hin hojjedhu daldala keessa bahuun barbaada bakkaan hojjedhu jedhe ayyama isaa deebisuu qaba akka seeratitti. Garuu ayyamni sun osoo hin deebiin kan hafe tokko kirraansiin kennamuu dhabuudhaan kirraansiin erga hin kennamne namni sun hin haaressu hin deebisu fudhatee badaa gara inni itti deemu hin beeknu jechuudha. Daldalaa kana mana san gadhiisee deema waan ta'eef nama biraatitti itti gala. Namni biraatti galee sun immoo ayyama haaraa qabatee dhufa. To'annoo keenya keessatti hantaakkoon itti ta'e tokko isaa jechuudha. Akka hojii keenyaatti jechuudha. Hanga ammaatitti kan hojjechaa turre waajjira garii wajjin door to door kanatti akkoon itti ta'e tokko. Yaadaa fi gaaffii hirmaattonni kaasan irratti deebii fi kallattii hojii gara fuulduraa kan kennan itti aanaa kantiibaa fi qindeessaan kilaastera dinagdee bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibba seektarri kun eeyyama daldalaa seeraan alaa haquuf aangoo olaanaa qaba waan ta'eef irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Waajjirri kun labsiidhaan dhaabbate seeraan dhaabbate jechuudha. Eenyullee akka barbaade diiguu hin danda'u, dhaabuu hin danda'u, jissuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu labsiidhaan mootummaan maaliif dhaabee yoo jette miishiniidha jechuudhaan. Yemasraa beetu tali'ikoo ergama mana kana manni kun ammatu hin jiru ta'e utuu waajjirri daldalaa hin jiru ta'e maaltu taa'ee dhiyyaadha. Kana malees hojichi labsiidhaan waan hojjetamuuf yoo malee daldaluunii fi haaressuun dirqama ta'uu kaasan. Daldalli seeraan alaan ammaachuun daldala seeraan alaa kan to'atu si duulli tokko kanaaf barbaadame jechuudha. Daldalli kamiyyuu diichii irratti daldalamuun hin danda'amu. Heeyyama malee daldaluun hin danda'amu. Kanaafiyyuu daldala seeraan alaa
to'achuutu isin irreera jechuudha. Daldala seeraan alaa kamiin iyyuu jechuudha. Nambar waan heeyyama otuu naaressin daldaluu hin danda'u. Yeroon itti heeyyamii haaromee dhumuu adoolessa tokko jalqabee mudde 30 dhumeettan sirriidha. Mudde 30 booddee immoo na dabda. Waa lamaan nu fayyada kun. Nambar waan namichichi adabame bara geer muddee adoolessa tokkotti dhufa ofii isaati. Iyyaafate yeroo mootummaan isaa kaa'e keessatti dhufa namni adabame. Nambar 2 namni adabame adabbii isaatiin galii keenya hin guddate, galii magaalaa keenyatu guddate. Adabbiin isaa nuuf qarshiidha jechuudha. Karaa tokko qarshii nu gashee karaa tokko immoo inni iyyuu hin barate irraa jechuudha adabamuu isaatiin.